Lammiin Faransaay waraana addunyaa yaadatan umrii isaanii waggaa 118tti du'aan addunyaarraa boqotan. Dubartiin hangafni addunyaa kanaa Lusaayil Randan bara 2002tti immoo nama lubbuudhaan jiru kan umrii dheeraa jiraate jaamuudhaan galmee wantoota dinqisiisoo addunyaarratti galmooyteetii turte. Yeroo waraanni addunyaa takkaffaadhaa jalqabu dubara waggaa 10 tan turte dubartiin lammii Faransaay Lusaayil Randan umrii waggaa 118tti du'aan addunyaa tanarraa boqotteetii jirti. Maqaa Siistar Andree jaamuun kan beekamtu Randan magaalaa Tulsan keessatti osoo rafaa jirtu lubbuun isii dabru Ajaans France Press gabaaseetti jira. Yeroo waraanni addunyaa takkaffaa jalqabu dubara waggaa 10 tan turte dubartiin lammii Faransaay Lusaayil Randan umrii waggaa 118tti du'aan addunyaarraa boqochuun dhagaameetii jira. Maqaa Siistar Andree jaamuun kan beekamtu Randan magaalaa Tulsan keessatti osoo rafaa jirtu lubbuun isii dabru Ajaans France Press gabaaseetti jira. Randan gurraan dhala 10 bara 1904 kibba Faransaaytti yeroo dhalattu Niiyork baabura isii lafa jalaa hojii jalqabsiifte. Akkasumas dorgommiin biskileetaa Tour de France jalqabee waggaa tokko ture. Waraanni addunyaa takkaffaa bara 1914 xumurame obboleeyyan isaanii yeroo deebi'anis ni yaadatu. Manguddoon umrii waggaa 26tti amantii kaatolikii qeebalan kun umrii isaanii waggaa 40 takka monoksummaadhaan kan dabarsan yoo ta'u waggoota 30 takka immoo hospitaala Vichee keessa tajaajilanii turan. Erga soorama bahanii hojii hospitaalaa dhaaban boodaas jiddugala manguddoota kunuunsu banuudhaan gaarummaa isaanii agarsiisaniiti jiran. Gaarummaan isaanii kun bara 2020 takka yeroo weerarri COVID-19 jiraattota jiddugalichaa 80 takka qabu fageenya irratti akka dabran isaan taasisuudha amanu. Namoonni hojiin nama ajjeesa jaaniiti amanu. Anaaf garuu hanga ammaatti hojiin na jiraachiseeti jira. Hanga waggaa 108 gahutti dadhabbii malee hojjedheetiin jira jechuudhaan yeroo tokko miidiyaadhaatti dubbataniiti turan. Siistar Andreen agartuun isaanii dadhabee wiilchariidhaan sochaanis manguddoota umriidhaan isaanii gattaan kunuunsuun hojii isaanii guyya guyyaatti ture. Lusaayil Randan erga bara dabre lammiin Jaappaan Keetaankaa umrii isaanii waggaa 119tti du'aan addunyaarraa boqotan booda nama lubbuun jiru kan umrii dheeraa jiraate jaamuudhaan galmee dinqisiisoo addunyaarratti galmaa'aniiti turan.